Yoo gaaddi sanaataa ta'u harka narra qabnan gaadha bal akka waan maal harka sirraan qabu duuba harkumaatiin harra qabdeen as ga'ee miima. yaa ammallee si jira abshirra biyyadhi akkasuma si beekaanillee nama walii jiraatu rabbi nu haa godhu. Walirraa nu hambisuu malee maal jennalee. Amiin abshir. Atummaan fayyaa qabaadhu malee anaa jiruutu. Wal bira sila warri koobantii kun immoo kan ladha gizee gari sila wal bira jiraanne qaata waliin maramneemi. Anaa jiruu rooroo hin jiru. Abshir hin beekaa kana dhugaa. Yaa waanlee nyaadhu dhugii yookiin gatini yoo maallee yaadini waan maraaf rabbi jira. Ijoollee keetti rabbi jira rabbi gadi dhaan jira. Ittammoo uummanni Oromoolee si jira waan ta'eef homaa yaadina taasisu. Wallaahi hin beekaa rabbi gaditti nama jira. Caaltuun anammati yaa keessallee nyaadhe. Rabbi ilmaanumati yaa fi simbarakaa keessa si somalee maal jedha. Maa kun nama shibati illee maali jedhan san baasne harree. Kana bareeda jirta alhamdulillah jadi baatii saddeet mana hidhaa keessa teessee silaa bar alhamdulillah fayyaadhaan bahuun keetu waan guddaadha yoo namni nama dagate rabbiin nama hin dagatu. Dhugama. Barumsa ኮሌጅ ዳበር ታስቡ ሲም ካርድ ሳታወጡ ኪሳችሁ ላይ እንዳትከቱ ምክንያቱም እኔ ላይ የደረሰው እናንተ ላይ እንዳይደርስ ይሄን ቪዲዮ ኮፒ ሊንክ ሼር ያደረጋችሁ ለሁሉም ሰው እንድታደርሱልኝ እፈልጋለሁ እኔ ቃማዬን አሰርቼ በአብሽር ኮድ እየመጣልኝ ተም እየመጣልኝ ካሰራው ከጨረስኩኝ በኋላ እኔን ተከትለው ጓደኞቼ መጡ ጓደኞቼ ማሰሩ የአራቱ ልጆች በጣጋ ሲቀር አንዷ እስኪ አንዷ አይቃማ መጥቶ የኔን ቼክ ላድርግ ሲም ካርድ ላውጣ ስትል ሲም ካርዱ ለሚያሳየው የሌላ ሰው አይቃማ ነው ፕሪንት ስታስብ ጉዳዩ መጀመሪያ እንደነበረ ነው ሰውየው ፎርጂ ታሰርቶ ነው ያመጣልን እኔ ዋሲጣ ነኝ እንዲሁም ደግሞ እኔ ርሱም አልሰደም ብሎ ርሱሙን ደግሞ ሞስተው ወደ መጀመሪያው ከፊል ነው ብሎ አታሎን እና السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبدمتو تفجالة تمتو أردفتو تا حد أجافر كم نقا فيا قاري جرتو نقو ما نقا كيساني كنياتا لرادا بق نقا تاتني بق نقا جراتني سبحان الله أباني شاني يوكان أباني جولي شاني أمان جاچادا جسدتي قوتو من هدا كيستي بيا كايرو تدامي أما بأي نقام بيا قالي جاچادا garuu rakkinni ji'a saddeetii kan isa hiisise maali animmoo kanatu gaafiinati ta'e baga rabbiin isa baasee baga rabbiin nagaan isa galchee immoo rabbiin nagaan maatii isaa wajjin akkuma duratti nagaa walitti isa haa deebisu maaliif jennaan ni ulfaata haati tokko ilmaan shan dhiisati ilmaan tokko kophaa guddisuun baay'ee ulfaata keessattuu biyya hundaa keessatti wallaahi baay'ee jabaadha osoo dureetti jutaatee osoo mallaqa akka barbaadde qabaattee hojjettu akka barbaadde qabaattee ni ulfaata baay'ee ulfaata maaliif jennaan namni hin beeku silaa garuu namni ilmoo tokko guddisee daa'ima tokko guddisee tiniin arge ni ulfaata siniin jedha inshallah ka rabbiin isii haa gargaaru rabbiin isii faana haa jiraatu namni akkuma san isii faana ni jiranii ni gargaaran jedhee abdii qaba inni biraammoo maaliif jennaan wallahi anguma feete osoo taate ilmoon kophaa kee guddistu waa hedduutu namatti dhagahama yoo kophaa kee ilmoo guddiftu yoo namni si biran dhaabbatin yoo namni si biran jiraatin mana namaatitti biyya namaatitti waa hedduutu jira jechaadha anduraan nama asitti bakka daa'imuu fi dubartii tokko jira warra balee gasgarii ijoollee yeroo hunda yeroo isiin ulfaa yeroo da'uu geettu jaarsi isii irraa qabama
subhanallah irraa qabamee biyyatti buufama jechaadha. Inni leen hin taa'u baharaan ima deebi'a. Dura iqaamaa qabaa kafiila wal dhabanii qaamaan biyya kana fiddee si dura umraa dhufee ima sirreessitee fi waa hunda jedhee kama jedhee kafiila wal dhabanii iqaaman isaa akka tasaa jala ballagamte. Erga ballagamteen booda hoo yeroo daa'ima duraa ulfooftu isii ulfa da'uu kaatee irraa qabanii Itoophiyaa buusan. Ammallee lammata deebi'ee baharaan dhufe jechaadha. Erguma daa'imattiin sunii soba guddattee akkas gara waggaa lama akkana geette dhufe ammallee lammata baharaan. Isiin sun guddattee biyya galte jechaadha. Daa'imattiin sunii guddattee biyya galte. Yoo lammatallee dhufu lammatallee ilmoo lammataa Rabbiin kenneefi duras durbaa lammatas durba kennee ta dura kenneef suni maashaallah tabaarakallah hirallee qabdii ammallee mucayyoon baay'ee mucayyoo das nama jettu. Bakka kaayaan saniin sochootu hatta yoo aramni soofti isaanii kana furrii taaqatanii maal jedhanii lafatti gatanii hin saalfattanii isin hagana geettanii hagana taatanii akkamitti xurii lafatti gattan kositti hin gattanii jetti baay'ee mu'addama mucoon suni maashaallah tabaarakallah. Amma kana mataallee asumatti ulfooftee asumatti deettee asumatti baay'ee hojii rakkatti guddiftee garuu talammataa suni akka malee oo'ituudha. Wallahi akka malee siniin jedha Rabbiin isii hatiisu Rabbiin isii haa guddisu. Hatta yoo haga mana namaa qabattee deemtu mana namni bakka isii jibbuu daa'imatti argame isii jibbuutti taate kan obboleewwan kiyya haati amma namni biraa nutti hin fidinii namni kaayidootiin isii irraan fuudhanii oollan irraan fuudhanii bakka baay'ee hojii rakkatte. Haadha jechuun kana hunda dandeettee yeroo ati rakkattu si hojii rakkattee yeroo ati beeloftu si hojii beeloftee kan si guddisteedha. Haadha jechuun akkasi ana. Inna biyya ambaa keessatti wallaahi wabillaahi biyya ambaa keessatti ilmoo takka guddisuu jechuun hanga inni ulfaatu abbama guddisee fi wanti santu beeka jechaadha. Kan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa yeroo baay'ee yoo biyya ambaa teennu yoo daa'ima qabannee akkanatti inni jennu namni bakka waanuma akka malee itti tolu fakkaata. Nama biyya ambaa jiru kana bakka akka fanii akka waan birrii wayii lafaa haamanii fidanii yookaan lafaa guuranii fidanii yookaan qotanii fidan akkasitti fakkaata. Alaa kulli haal inshaallah Rabbiin khayrii haa godhu. Garuu wallaahi dubartiin tamuu haa taatu dubartii feetee haa taatu. Dubartiin mana ormaa keessattuu mana arabaa keessatti obsitee ilmoo ofii guddifte wallaahi dhugumaan goota. Dhugumaan goota. Maaliif beeytanii? Fakkeenyaaf nyaata yoo isinii kennan waanuma fedhe yoo isinii godhanii akkam isinitti herreegan beeytanii? Daa'imaa kennitu sanillee sirratti herreegama. Humnuma sii ta'a yaani dalagama biraattu sitti dabalama. Bakka yaani ni ulfaata wallaahi alazim akkamitti dubartiin wallaahi ilmoo lama ilmoo sadii jettee nama sii galchisu arginu mucayyoon takkaasuma akkuma kana jirti mana tokkicha san hin jijjiirragamaa manuma tokko san jiraatti yoo xiqqaate gara makkaa 10 meeqate hin heerumtee osoo asitti teettu yoo heerumtee jettu hin ulfooftee ka ulfoofte san nagahuma fayyaa deettee maashaallah tabaarakallah birumatti guddatee yoo inni waggaa gara Itoophiyaa galchite. Ammallee hindeetti akkam gooti isin fakkaatisi yoo fakkeenya fi ulfa taatee ulfumaan dalaydee yoo jahu gahuuf guyyaa muraasni akkana isii hafu deemti gara mana deemtee ji'a lama akkas turte lammata sin deebite arabootatti himte arabnileen qalaasii qeebalanii arabatti himte hin deebite yoo ammallee daa'imni sun waggaa ga'ee Itoophiyaa galchitu isin kabiraa ulfoofte wallaahi laazim. Akkasitti na ajaa'ibsiise ijoollee sadii akkasitti mana arabaa keessatti guddifattee maashaallah tabaarakallah baay'ee na ajaa'ibsiise goobazii wallaahi goota dubartiin dhiiginsa isaanii jibbinsa isaanii gocha isaanii yoo ilaalanii madde kanatti nama sagannana waan hundaafuu akkasii ammallee mucayyoon tokko jirti wallaahi goobazii wal ijoolleen ta'e ijoollee Itoophiyaatu wallaahi goobazii baay'ee goobaziidha. Maal gooti daa'imuma isii tana jechaadha. Daa'imuma isii tana jaarsi irraa qabame isillee
akkamitti irraa qabame jaarsi ulfa laatee irraa qabame. Dura tokko manuma san keessa teettee manuma namitti san keessa teettee daa'ima takka guddifattee galfatte daa'ima lammataa immoo achuma turfoofte amma maal gootee haga ciniintiin itti kala hodheedee namittiin asumatti daabaqaa jetteen da'uu kalaayee jira asumatti namitti haadha namittiiti yaaddi haadha namittiiti rabbooma si uume sodaadhu jetteen manuma kiyyatti hin dahin jetteen ganaa achi shufeera waamattee gara manaa gattee balbala shufeera irraa gadi buutee makiinaa isaatirraa balbala manaa yoo lukaan ol dhaabbattu ima deette mucoon kan namni tokkichi bira hin jirre ka'ummoo osoo daa'imni sun waa taate osoo daa'imni sun oota dhuyidu osoo daa'imni sun ka'uma takka bar hin beekne ka guyyaa takkatti nama deessisuu dhiisiti waa uuyyuu harkaan qabattee hin beekne maashaallah tabaarakallah seerumaan deessiftee seerumaan tan qabakkabdee seerumaan qabdee gaafa kaani dalagallee warri sunis hin didee dalagaa ala daddalagattee manuma namaa keessa dalagattee daa'imni sun jaafadiin duuba dhalattee baay'ee rakkistee macarasha irratti maal goote mucoon suni gara biyyaa galte jecha gara biyyaa galte dadhabdee bakka dadhabdee dalagalleen itti ulfaatee daa'imnilleen bakka hin jiraa irra bastee akkasitti deemtee gara biyyaa galtee maarree obboleewwan kiyyaa yoo haati akkasitti rakkattee ilmoo isii mana namaatti biyya namaatti guddiftu namni maal se'a injiraa miree baqa haati kun ittuma toltee akkuma barbaadetti baqa jiraattee waan ilmoo ofii guddiftutti fakkaata keessattuu warri biyya keessa jiru no habibti akkasii miti haati tokko ilmoo ofii gara gootu hin qabdu waan ta'eef dirqama isii jaalattee osoo hin ta'in dirqama isii guddifti jechaadha. Kanaaf malee dirqama namarra kaa'ameeti malee haati kamiyyuu akka barbaadetti jiraatu hin barbaaddi hin feetis jechaadha. Inshaallah rabbiin nama haadhotii keenyarraa najaa bahu nu haa godhu ammallee immoo rabbiin inshaallah nu gargaaree jecha rabbiin nu gargaaree nama haadha fi abbaa ofiititti bu'aa buusu yookaan haadha fi abbaa ofii mataa ol qabu rabbiin nu haa godhu. ammallee ijoollee kennammoo ijoollee gaggaarii ijoollee qaqqaxalee rabbiin nu haa kennu wallahi ilmaan goota rabbiin nu jidduu haa baasu kana isiniin jedha obboleewwan kiyyaa yeroo kamuu jechaadha kana waa'ee haadhaa maaliif haasofte naan jechuun keessaniin oolu waa'ee haadhaa kaasee fi haadha tokko arge haadha tokko abbaa buddeenaa wajjin yookaan abbaa warraa isii wajjin daa'ima tokko walii qabanii jedhan Allahu a'la wa a'lam walii qabanii ajjeesanii jedhan akkamitti sababni isiin duuteef maali daa'imattiin dursee namichatu gudeedee jedhan namichi erga gudeedee booda gudeeduu isaa kan dhoysuudhaaf haadha fi abbaa warraa isillee mana barumsaa hin deemin jedhanii turan jedhan mana barumsaatu deemuu dhorgan jedhan akkasiin mana barumsaa hin deemne osuma kana godhanii namichi gudeeduu dhoysuuf akka nama bira hin dhayne akka gudeedamte akka namni hin argine jecha dhoysee jecha manatti ol dhoysite haati isii deette haati isii dhalte amba keessaa nu galchite maalii nu goote jettee haati ilmoo deette jecha jaarsojii walii galanii katuman kadhaanan irraan hafne jaarsa isii wajji walii galanii lubbuu daa'ima sanii baasan ani haati dhatte akkamitti jecha akkamitti haati ilmoo ofii ji'a 9 garatti baadhattee jettee deette akkamitti hanga dhiirri biraa gudeedu itti dhiifti takka wallahi alazim waan ajaa'ibsiise keessa takka akkamitti haati ilmoo isii akka dhiirri biraa gudeedu hayyamti tokko lammata hoo erga inni gudeedee geesse hoo erga inni gudeedee geesse isa wajji walii galtee dhaantee hanga lubbuun daa'imattii sanii bahutti geetti dhugaatuni haadha jedhamti isii haa haadhu amma tunis haadhatti lakkaayamti yaani
qixa kenna haadha jedhamtee faarfamti qixa kenna haadha jedhamtee waamamti ani wallaahi na dhibe hunota nama ilaala namitti kanaa fi namicha kana jecha jarri kun lamaan daa'imattii kana walii qabanii inni gudeedhaa isaa san bira darbitee maal godhan walii qabanii ajjeesan jecha eenyu ajjeese namicha kanaa fi namitti kana kuni haadha isii deette haadha isii harmee isii deette jecha kun immoo jaarsa haadhati mee isin bakka kana yoo buutanii haati ilmoo ofii jaarsa irratti gargaartee jaarsa sanuu bar jaarsa daa'imattii hagattii tanaa gudeede mee ilaala jaarsa daa'imattii haganaa gudeede irratti darrabamtee ilmoo dhalte dhala ofii ilmoo gudeedha isiitii baate ajjeesuun yaanii bakka haati akkana haadha maal jedhamti si haadhu hin ulfaatu ta akkanaa tanallee haadhatti makanii yookaan haadhatti dabalanii yoo haadha jedhanii wallaahi yoo wanni akkanaa haadhummaa namarraa ka fudhatu taate haadhummaan sun narraa fudhatamtu malee ani wallaahi ilmooti yetti dhala kiyya ka'e jedheetiniin dae ka garatti wajjira kadhe garaa haga baate hoo harkatti wajjira kadhe ani wallaahi hin ajjeesu wallaahi hubillaahi hin ajjeesu yoo danda'e isii dura du'uu filadha malee an ilmooti jan ajjeesu fakkeenya fi mucaa obsaa jedhaniin ka dhiyoo tana haadhatti bilbilee akkasitti garaa nu raasisan maal jetteen haati isaa yaa obsaa kiyya jettee yoo du'allee taate natu sirraa du'a natu bakka kee du'a ati hin duutu jettee ni booyaa jetti innaatunilleen haadha jedhamti wallaahi alazim haati ilmoo ufii qixaattu haati ilmoo ufii ajjeeftu ilmoo yoo dhaanu ta'e dhaanatu hin taa garuu haqarratti moo akkanatti dhiirsi isii gudeedee dhiira san hambifachuu jecha immoo adabbii jalaa dhoorsuu jecha immoo ilmoo ufii wayinee gara jabinna osoo dubartii hin deenne taate ishee haa rakkoon qabu garuu tama deettee seera beektu ilmoo isii ajjeeftee wayinee naate wallaahi namitti san ndoom ajjeechaa du'aa ka jedhan san itti xiqqaata du'a akka malee du'a du'uu qabdi du'a akka malee lubbuu isii silsilaa qabanii wallaahi laazim konkolaatatti hidhanii osoo magaalaa isiin keessa jirtu sanii miti magaalaa oromiyaa naannaanii ni garaan hin nyaattu wallaahi laazim garaan hin nyaattu akkamitti dubartii taate haadhummaayyuu dhiise dubartii taate akkamitti dubartii irratti garjabummaa akkanaa uumti baay'ee namatti dhagahama waa hundaafuu inshaallah rabbi khayrii haa godhu بلوان دي أساسي إن شاء الله ربي والله دوبرتي نبدأ أنتنا أزاب دي هنگا إسين دوتو هنگا إسين لبو بافتو قل يعني هم تكوك أدبي بيكين ستي أدربمتي أدبي جوا أمري قوتو تياني أدبي دعاتي أنا فاني يوهمني قروا كسيمتي أدبي دعا أدبين دعاكم كأكملات من مهيد أكيد ستعنيك الله وموسني يا الله أي عندي يقطمال عندي يقطمال والله الحمد لله ما أنا مفكرة في حال ما نبراها حفو أنا ما هذا أنا مرة يو إلالني والله أنا ما دلقا كان دلقي كان أبي جدون أبي برادو في بكت أبين حياة وجدي كان الرأى في أموتو وفقل قلاتي كما دلقا بلوكان والله العظيم قياه دلقا أولوكان أن دائمك يتكاج بين بيكو أن فكينيا فو فكينيا سنفود أني كليس قلقلا سنتين سي
Saafaa jedhama asrii booda innaa saafaa sanii alhamdulillah rabbil alamin dalagaa ofirraa geessee yoo an jedheetiin boqachuu gala gora kiyyaa deemu qush maal keessummaa dhufaa jira daddafii yalla shaayii gaawwaa buna maali eesh jedhee namallee intalan sanuu rakkoon isaanii bakka tokkotti hin dhufan hin deemanii yoo deemaniitiin hin jedha namallee tabiraa hin bilbilti beeki kan mana kee dhufu edda jettee bilbilti كذا ملي إن والله كنت نرى بوسن بقى أمته أوفي وما قل ولا لاجرة هجي يونا تباعتي هجي كان قوي كان فتا جدي عندهم جافي نتك أيوان وجيدو في أما فكين في هجي كي سيبك عدد أبي وانياتو كني في wanni jidduun cal'isuuf beeytanii meeccitee isinitti hima mugaa jira bar wallaahi wabillaahi mugaa jira hirriba kiyya yoom rafee yoom ka'ee ila sa'aatii akka lakkoofsa su'uudii sa'aatii ganama jecha sa'aatii 7tti maanu sa'aatii 5tti rafee sa'a 7tti jaafannaa kaase amma jaafar baay'ee rafaa jira sa'a meeqatti ribaa nakaasa sa'aatii 7tti ribaa nakaasa ay nuru ay zanduro yaalfal hullum ነገር ያልፋል jenneetuma unu cakkannee teenna yookaan arabaa yookaan ilmoo keenna yookaan jiruu keenna obboleewwan mee amma wallaahi namni biyya ormaa sanatti yaani abad jiraatu hin jiru garuu namni tokko biyyaa bahee harka qullaa biyyatti hin galu rabbiin nama biyyatti yoo galu waa takka harkatti qabatee galu rabbiin nu haa godhu obboleewwan kiyya yoon dogoggoree viidiyoo kana keessatti isin miidhe yookaan waa jecha hin taane jedhe maaliif jennaan viidiyoo kana baay'ee mugaa waraabe baay'ee dadhabee baay'ee dalagaa natti hammaatte innaa ammallee asrii salaata fajrii azaanuuf ka'anii salaata fajrii salaateetii rafa akkasnaa wayya maaliif jennaan yoo rafe sa'a 7 malee hin ka'u amma meeqa sa'aatiin sa'aatii 4 folakka garuu amma yoo rafe sa'aatii 7 malee hin ka'u akkasan obboleewwan kiyya namni natti mufattanii namni natti aartanii yookaan jechaan osoo isin hin beekin osoo isin argini dhiifama guddaa isin hin jedha guyyaa nagaa qabnu guyyaa mataan kiyya sirriina jiru gootta gaafsan haasofna amma garuu xiqqoon jira miira akkam jedhee isinitti himu yaani ni ulfaata waa hundaafu akkas obboleewwan kiyyaa bartuu jabaadhaa